Aadaan roga adda addaatti ilaalamuu dandeessi. Aadaa uffataa, kan nyaataa, kan fuudhaa heerumaa, jiruu fi jireenya, aadaa akkaataa ijoolleetti guddisanii fi kana aadaan ummataa guddachuudha qabdi. Ummanni tokko eenyummaa isaa ka ibsu jechuudha. Aadaan eenyummaa isaa agarsiisu, ka calaqqisiisu jechuudha. Eegasumaan ga'an tiyyaafuu sagantaa tana dalagee ummanni hedduu gaa bilbilaan yaadanaa kennuudhaattiin aaduma tanaa jaalaltii isiidhaan keessa dhufe. Maaliif egaa waan aadaa gama aadaa kanatti haalli boodatti hafisummaatis ni jira. Haalli aadaadhaa ka awwaalamees gaa ni jira. Ka tuffatameetu jira. Sansan gaa ummanni hedduudha irraa gammadaa ture. Aadaa kana eenyu aadaa laguu jedhanii walgahii irra teenyeeti. Aadamii dalaguu danda'a inni aadaa laguu jedhanii akkas innarra kaa'anii akkasitti aadaa sanis bakkaan ga'ee dalagaadhaa ture gaa. Sooromtummaadhaan hangaan bahutti jechuudha.